Kamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oolmaa Oromiyaa isin dhageessaa oduu keenya tamsaasa kallattii caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuum irraa tamsaasaa jiru wajjin ogeessi teeknikaa kiyyaa istiidiyoo wajjinan Soof Margadaatii dura dursuudhaan tootii oduutiin hangafa. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galaa aanaa Jibaate irratti haleellaa raawwachuudhaan loltoota 23 ajjeesuun 14 ammoo madoo dandamii hin qabneen darbuu maddeen ajaja waraana bilisummaa Oromoo gabaasanii jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti lolli sa'aatii 12 barii barraaqa eegale sa'aatii 4 walakkatti injifannoon goolabamuu fi 18 ajjeefamuu 29 booji'amuu maddeen ajaja waraana bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Bahaa irraa nu qaqqaban gabaasanii jira. Biraatiin aanaa Abbaayee Coomaatti humni addaa koloneel Taarraqany Mangistuutiin hoogganamu mootummaa naannoo Amaaraa irraa bobbaafame seensota 64 wajjin to'annaa jala oolchuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo ni urgaatuu urjii bilisummaadhaatti gabaaseetiin jira. Lolaa kana irratti loltoota 80 ol kan guyyaa kaleessaarraa eegale lolli kun kan habashoota galaafatee fi akamaa yookiin kilaashii 45 snaayiparii 16 bireenii 7 baazuqaa 4 fi rasaasa 4,100 fi 16 akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhe ajajni ABO gabaaseen. Godina Jimmaa aanaa Lemuu Koosaatti haleellaa Cifraan shanan gibee jaal tokkichoo gadaatiin hoogganamu gaggeessan akkasumas jechuudha hidhamtoonni 57 hiikamuu fi loltoonni poolisii kan mana sirreessaa eegaa turan 16 ajjeefamu 11 milishoonni naannawa sana jiran to'atamu maddeen yoo gabaasan ona gimbii naannoo magaalaa Sambata jedhamutti poolisoonni fi milishoonni 41 harka waraana bilisummaa Oromoo har'a sa'aatii 9 harka kennachuu isaaniitii fi biraatiin aanaa Jimmaa Horroo godina Wallaggaa Bahaa irratti jechuudha gootichi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas jechuudha hidhamtoota mana sirreessaa 80 hiiksuu fi poolisii idileetii fi akkasumas poolisii mana sirreessaa illaa walitti raawwatanii 8 ajjeesuudhaan bilisa baasuu isaa maddeen gabaasaniitiin jiran. Kama biraatiin lolli tibbana kana ta'aa jiru har'allee kan itti fufe yoo ta'u jechuudha naannoo Beegiitti godina lixa Wallaggaatti milishoonni 150 to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooluu fi kama biraatiin humni gamtaa Benishaangol Gumuz fi waraana bilisummaa Oromoo godina Kamaashii jechuudha Yaasoo jedhamu irratti haleellaa qaqqabsiise loltoota 28 ajjeesuu kama biraatiin poolisii addaa Benishaangol Gumuz kan idileedhaa 16 qabuu fi galaa Yaasoo dhibbatti akkasumas aanicha gulantaa koo jala deeffadhe jedhe. Kanaan wal qabsiisee jechuudha shirri addaa immoo Oromiyaa keessatti akka itti fufetti jira. Kanaaf kan kana fakkaata wajjin gama balballoomii oduu keenya har'aatti dhiyaadhaan isiniin jedha. Abdii Firreen Gaachanaa uummata Oromoo dura Jeneraal Taaddasaa Barrootiin zoonii gidduu galaaf naannawa Shaggar Lixa Shawaa akkasumas giddu galeessa Oromiyaa irratti fuulleeffatee tarkaanfii isa itti fufe. Godina Shawaa Lixa aanaa Jibaat irratti haleellaa qaqqabsiisan sa'aatii 6 walakkatti lolli dadhabsiisaa ta'e akkasumas bokkaan dabale kan gaggeeffame goota 23 diinarraa kuffisuun 14 madoo dandamii hin qabneen adabuu radio Arrat biyyoolessaa wabeeffatan yoo gabaasan godina Wallaggaa Bahaa Giddaa ayyaanatti barii barraqaa sa'aatii 12 kaasee hamma 4 booda jechuudha walakkaatti itti fufee godina Wallaggaa Bahaa keessatti injifannoodhaan goolabuu fi loltoonni diinaa humna addaa poolisii Oromiyaa 18 ajjeefamuu fi jechuudha 29 booji'amuuf hedduun isaanii madoo ta'uu ajajni ABO gabaaseen. Ana Abbaayee Coomaatti ni haleellaa tibba darbee ilmaan Oromoo 350 diraamaa Abiyyi Ahmadiitiin fixe ras
Sana meeffachuudhaan dhibbootaan kan lakkaayaman garasitti guyyaa kaleessa ganama sa'aatii sadirraa kaasee imaluu isaanii maddeen gabaasa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee abdii fireen gaachana uummata Oromoo dadhabee ifadhee kan hin jenneef Oromiyaa walabaa irratti eerbuusaa cimsatee itti fufaa jiru waboon humni duula jaallaggasaa wagii humni urjii furgaatuu lola waraana bilisummaa Oromoodha. Kana baay'ee coomatti koloneeffattoota milishoota naannoo Amaaraa irraa dhufan 80 ajjeesuu isaa akkasumas ammoo jechuudhaan miseensota jechuudha koloneel Taarraqany Mangistuu wajjin bobba'an 64 to'annoo isaa jala oolchuu fi kanaan wal qabsiisee diraamaan uummata Oromoo irratti dalagamu saaxilamuu akka danda'us Jaal Odaa Tarbii dubbii himaan idila addunyaa bahu waboodha. To'ataraa isaan irratti gabaasu maddeen keenya ibsaniitiin jiru. Lola kanaan jechuudha lolichi akkaataa fataa fi bu'aa bahii qabuu fi uummata isaa cinaa goree dahoo kan taaf jiru abdiif rangaachana uummata Oromoo wantoota 80 ol galaafate lola kana irratti akaman 45 akkasumas Hyperiin 16 Bireenii 7 fi Baazuqaan 4 rasaasni 4116 iddoo kanarratti kan boojimanii fi olaantummaa tibba nagaa waraanaa uumachuu isaaniitiin wal qabsiisee addi bilisa baasaa Beenishaangul Gumuz waraana bilisummaa Oromoo faana hiriire jechuun akkasumas addi bilisa baasaa Affaariitii fi uummata Sidaamaas qabsoo hidhannoo qawwee akka uummata Oromootti kaasuunsaa ni yaadatama. Kanaan wal qabsiisee godina addaa Oromoo kan taate Kaamashii irratti haleellaa gamtaa waraana bilisummaa Oromoo fi humni addaa addi bilisa baasaa Beenishaangul Gumuz raawwate wal qabsiisee Ana Yaasoo guutumaan guututti to'achuu fi poolisoota idilee 16 biyyootti dabaluudhaan kanneen 9 qabuun baadiyyoota Ana Yaasoo keessatti argaman kan Oromoonni baay'inaan keessatti argaman to'achuu isaa maddeen gabaasaniitiin jiran.